Hi guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa deebitan jecha arras barnoota haaraa tokko isiniif qabadee dhufeera. Barnoota har'aa keessatti wanni ilaallu waa'ee copyright claim viidiyoo chaanalii keenya keessatti argamu akkamiin akka sirreeffatan ilaalla. Copyright claim jechuun maal jechuudha? Copyright claim jechuun viidiyoo nuti chaanala keenya irratti upload goonu yookaan ammoo maxxansinu keessatti muuziqaa ta'ee viidiyooleen namoota biroo hayyamaan alatti yeroo fayyadamnu YouTube kan keessaa baasu jechuudha. Namoonni hedduun viidiyoolee namoota biroo yookaan ammoo muuziqaalee namoota biroo hayyamaan alatti kallattumaan gara chaanalii isaan irratti ol baasu yookaan ammoo upload godhu. Yeroo nuti muuziqaa ta'ee viidiyoolee namaa fayyadamnu YouTube kallattumaan teest godhee yookaan ammoo viidiyoo keenya check godhee addaan nu baasa. YouTube erga check godhee mirkaneeffatee booda copyright claim mallattoo jettu chaanala yookaan ammoo viidiyicha keenya irratti caana jechuudha. Haala kanaan akkasumas karaa imeeliitiin ammoo ergaa copyright claim viidiyoo keenya irratti argamu kan nu mul'isu jechuudha. Haa ta'u malee viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan kan isin agarsiisu viidiyoo keenya osoo hin hayne akkamiin copyright kana karaa sirrii ta'een akkamiin akka sirreessinu viidiyoo kana keessatti wal duraa duubaan isiniif qabadee dhufeera. Akkuma agartan guyyoota muraasa dura copyright claim yookaan ammoo muuziqaa namaa chaanalii kiyya keessatti yookaan ammoo viidiyoon edit godhee upload godhee keessatti yookaan ol baasee jiru keessatti mul'ateera. Viidiyoo kana irratti hundaa'uun osoo viidiyoo kiyya delete hin goone akkamiin akka copyright irraa kaasu wal duraa duubaan isiniif waraabeetiin jira jechuudha. Kanya viidiyoo kana osoo irra marre yookaan ammoo skip hin goone haga dhumaa akka daawwattan isin afeeraa. Viidiyoo kana hojii turtii gaarii. Okay guys, barnoota keenya irratti yeroo dabarru kallattumaan kana sirreessuudhaaf aappii Chrome keenya ni seenne jechuudha. Aappii Chrome kana akkumaan ammee dura isin garseen aappichi baay'ee bareedaadha. Yeroo hunda kana fayyadamuu qabna jechuudha. Warreen YouTuber taatanis ta'e warreen ganaa ta'uuf itti himtan jechuudha. Yeroo aappicha kana yookaan ammoo browserii kana seennu amma haala kanaan naaf bane jechuudha. Erga haala kanaan naaf bane amma iddoo gama gubbaa irratti argamtu irratti iddoo search jettu kanarratti jechuudha. youtubestudio.com kunoo haala kanaan youtubestudio.com yeroo godhee barreessu akkanatti naaf baasa jechuudha. Erga haala kanaan naaf baasee amma search linkii gama gubbaarratti niin godha. Yeroon iddoo linkii kiyya gama gubbaarratti search amma kallattumaan gara studio appii kiyyaa dabarsaa. Ammas egaa kana fidee sarara sadii kan gubbaarratti argamu kana niin cuqaasaa amma gaddeemee iddoo desktop site jettu kana niin filadha jechuudha. Akkumaan amma dura isin garsaa turen jechuudha. Haala kanaan yeroon filadhu YouTube kallattumaan karaa aappii yookaan ammoo chaanalii kiyyaa haala desktoopiitiin haala kanaan naaf fida jechuudha. Erga haala kanaan naaf fidee amma keessoo chaanalii kiyyaati jechuudha. Amma kana sirreessuudhaaf maaliin godhaa? Akkumaan amma zoom godhee isin agarsiisuun amma kallattiidhaan viidiyoo xiyyaa isin agartan kanaan bakkee viidiyoo kana niin filadha jechuudha. Bakkeen kun viidiyoolee kiyyaa kan amma dura ol baase guututti kan naaf baasu ta'a jechuudha. Kunoo haala kanaan xiyya kanaan niin filadha. Amma tartiibaan maal naa baasa? Viidiyoolee kiyyaa tartiibaan naaf baasee jira jechuudha. Kunoo amma niin deema keessa viidiyoo copyright natti fidisan niin barbaada jechuudha. Kunoo akkuma agartan viidiyoon kun copyright ta'ee jira mallattoo diimtuu fi akkasumas copyright claim naaf fidee jira jechuudha. Amma maaliin godhaa? Kana sirreessuudhaaf maal akkaan godhu tartiibaan sirriitti hordofuu qabdu jechuudha. Amma kana sirreessuudhaaf iddoo copyright jettu kana niin cuqaasaa jechuudha. Yeroon iddoo copyright claim tuqu haala kanaan naaf baasaa. Amma kan jalatti argamu see detail kan jiru kana haala kanaan naaf fida jechuudha. Ammas iddoo kana niin cuqaasaa jechuudha. Iddoo kana yeroon haala kanaan cuqaasu eessatti akkana dabarsuun ilaallu haala kanaan gara viidiyoo copyright kiyyaa gosa copyright natti naaf fida jechuudha. Kun akkuma agartan viidiyoon kiyyaa maal ta'a? Copyright iddoo adii amma agartan kanarratti muuziqaa namaa yookaan ammoo muuziqaa fayyadameetiin jira jechuudha. Muuziqaa kana amma maaliin godhaa? Haala sadiin irraa kaasuu danda'a. Kana kaasuu ammoo iddoo select action jedhamu akkuma agartan kanaan niin filadha jechuudha. Amma erga kanaan haala kanaan yeroon filadhu haala sadiin naaf fida jechuudha. Akkuma agartan kanaan haala sadiin naaf fida. Iddoo mute song akkasumas replace song akkasumas stream kan jedhu muruu akkasumas viidiyoo callisiisuu fi viidiyoo bakka buusuudhaaf haala kanaan naaf fida jechuudha. Amma an viidiyoo kana keessatti muuziqaa kana bakka buusuu waan hin barbaaduuf iddoo replace jettu kana niin filadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma mutiin usisuudha. Iddoo replace jettu kana haala kanaan yeroon filadhu maal ta'a? Kallattumaan viidiyoo kiyya bakkaan buusuu barbaadu san naaf fida jechuudha. Kun akkuma agartan yeroon iddoo replace cuquu maal naaf fida? YouTube kallattumaan muuziqaalee yookaan ammoo muuziqaalee firii ta'an kan YouTubein copyright irraa bilisa ta'an naaf fida jechuudha. Kun akkuma agartan haala kanaan muuziqaaleen naaf tarraa'ee jira
jechuudha. Iddoo sana buusuuf amma muuziqicha niin filadha jechuudha. Akkuma agartan muuziqicha kaniin barbaade tokko yeroon filadhu iddoo muuziqaa san niin filadha. Yeroon muuziqicha filadhu aad iddoo itti yeroon tuqaasu kunoo haala kanaan iddoon diimaan turte gara magariisatti naaf deebitee jirti. Ergaan haala kanaan godhee iddoo seef niin cuqaasa akkasumas seef taraa lammaffaa gama jalaa kanatti naaf fide jechuudha. Haala kanaan seef niin godhaa viidiyoon kiyya iddoo diimaa ture kallattumaan naaf jijjiirameera jira jechuudha. Kunoo akkuma agartan amma maaliin godhaa baak gama gubbaa irratti argamtu irraa hin deebi'aa jechuudha. Gama aksi gama mirgaa irratti argamtu kanaan irraa hin deebi'aa jechuudha. Haala kanaan yeroo irraa deebi'u viidiyoon kiyya maal jechaa jira processing naaf jechaa jira jechuudha. Akkuma agartan amma daqiiqaa muraasaaf niin obsaa daqiiqaa muraasa booda walitti deebina. A few moments later. Amma daqiiqaa muraasa yeroon obsu haala kanaan amma cheeguudhuuf aappii istuudiyoo YouTube kiyyaa niin seenaa. Aappicha yeroon seenuu haala kanaan viidiyoo kiyya tarreessaa amma viidiyoo reefu sanniin barbaade jechuudha. Kunoo viidiyoo reefu process ta'e yookaan ammoo illegible ta'e jiru haala kanaan naaf gadhiifamee jira jechuudha. Akkuma agartan kunoo viidiyoo reefu yookaan jalqaba irratti yeroo laallu illegible ta'e ture jechuudha. Akkuma footoo gamaa irratti agartan amma kunoo haala kanaan illegible yookaan ammoo monetize naaf ta'ee jira jechuudha. Akka irraa gammaddan abdiin qabaa viidiyoon kun yoo isinitti tole like tuquun hin dagatinaa. Kanaaf haara yoo taatan ammoo subscribe godhuun iddoo bell notification kan hubattan viidiyoon ganaa gadhiisuu kallattumaan nama hunda dura akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Yaadas ta'ee gaaffii yoo qabaattan komentii jala naaf kaa'uun hin dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Nagayaan tura.